Obboleessa kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtaa jira alhamdulillah. Mudannoon kiyya kan gaafa yaadadhu miira keessa waan na seensisuuf iyyuu waan baay'ee na aarsuuf iyyuu jechuudha. Waan hin barreessu hedduu isaa natti hin tolu siin jedha. Sababii kanaatiif haga kanan ture. Maan siin jechuu barbaade qaalii namaa yeroo muraasaa booda walitti dabalamne maatiin keenya akka aadaa keenyaatti hundumaa xumuranne jechuudha. Maatii koo sirriitti ni beeka durumaa jechuudha. Ani garuu agarraallee maatii isaatiin beeku, obboloota isaatiin beeku. Inni garuu maatiin keenyaaf maatiin isaa wal beekanii karaa isaa wal beekan immoo namni anaaf gurbaa kana wal barsiise ijoollee firaati jechuudha. Karaa fira isaaniitii maatiin koo wal beekanii ani garuu maatii isaa hin beeku. Yeroo muraasa aguma walitti dhufnee booda jechuudha. Baay'ee gurbaan kun baay'ee hinaafa. Ani jaalala kanneen jalqabee suma faana kanan dhaabillee suma faana jechuudha. Agarraallee baay'ee tokkoon isa jaaladha garuu inni jijjiirameeti kan jiru. Yeroo masanii jechuudha baay'ee tokko na shakka. Duraanii waan sii galu qabu keessaa kan inni dura jaalala qulqulluu waliin dubbachaa waliin haasaa guyyaa keessatti otoo waliin dhoksin waliin dubbachaati kan turre. Edda waadaa na galfate yookaan edda niikaa walii gallee booda jechuudha kan fagaate kan jijjiirame yookaan faayidaatti jijjiire wayittuu harka kiyyaan baatu ka jedhuuf niikaa kana qabateeti. Sababa kanarratti hundaa'eeti jechuudha. Waan akka kanaatiif ufuma isaatii immoo deemee fagaate jechuudha. Yeroo immoo kofee ka'uuti baay'ee tokko na shakka. Maatii kiyya irratti illee kan silkiin daawwallee na eega jechuudha. Eega walitti dabalamnee tokko taanee jechuudha. Abbaa warraa haadha warraa taanee jechuudha. Maatii kiyya illee dubbisuu hin danda'u. Silkii illee narraa fuudhe jechuudha. Akkan illee gadi ba'uu illee hin barbaadu. Warra ollaatti illee akkan dubbadhu hin barbaadu. Baazawwee manuma badaamii sanii yookaan garan biyya Arabaa otoo tokko hin beekin afaan hin beekin naa wayye isaanii jechuudha. Gaafan dadhabee haara galfadhu naan jedhanii. Gaafan kolfuu dhiisi kolfii maaliif hin taphattu naan jedhanii. Garuu gaafa namoota keenyatti yookaan waliin jiraanna jedhanii yaadan immoo jechuudha. Haala akkasii qoqqobbii namarratti ta'a maatii ofiirraa cituun jira. Waan akkasiitu na mudateen jedha. Isa irraanfachuuf hin assaaba garuu jaalala ni qabuu fi jaalala dhugaatiidha. Hamaa kana yaaduyyuu malee isuma dhugaatti hedduu tokkoon isa jaaladha. Garuu namaa tokkoon akkan isa jaaladhu illee narratti hin beeku ta'ee garuu ittiin himaan amanu akkan jaaladhu ittiin himaan amanu jechuudha. Yeroo saniif hubate jechootuman itti dubbadhee suutuma jedhe irraayyuu tole naa jedhe biyya namaatti na erge jechuudha. Gaafa biyya Joordaanii kana naa dhufeeyyuu deeme gaafa naa dhufee deemu kana jechuudha. Achi ga'ee gara naannoo ji'a tokko gaafa hin ga'u maallaqaa gam figeessee naan jedhe maallaqni ergi kaanaan jedhe hayyee jedhe akkuma dhaqee ji'a tokkotti erge jechuudha. Agallee gaafa ji'a tokko sanii waan sidhiibu keessaanii jechootuma gaa dhiifama akkuma walii godhanitti nama faana jiraatan miti nama orma karaatti sitti dhufe dingataa sitti bu'e miti nama waliin jiraattu dirqama dhiifama gootee garaa qulqulluu faana jiraatta waan taateef iyyuu waan hundumaa duraanii sanii jechoota chaalenjii darbe sanii maatii kee maaliin godhaa sanii hunduma isaa dhiifama godheefiin ammallee jaalala dhugaa kennaafiin hin jira waan inni jedhu hunduma isaa tole jedhee hin kennaafi jechuudha. Sababa kanaarraa kan ka'e jechuudha. Ammallee gaafa ji'a lammaffaa sanii ammallee erginaan jedha tole jedheen erga garuu gaafa ji'a guyyaatti akkamiin nagaadhaa jedhee nan gaafatu gaafa maallaqni ji'a ga'u bichaarra eeggatee bichaan haa daawwatu yeroo kanatti baay'ee tokko garaan kiyya nagadda carraa kiyyatti illee boof nan gadda namoonni illee dubbadhee baafadhu illee nan dhaba namni ammaa rakkina namaa yookaan gaarummaa namaa dhaga'u yookaan uumamaan fedhu jechuudha. Gaafa na rakkadhe jedhu ilmi namaa jechuudha. Rakkina namaa dhaga'ee akkas godhi namaan jedhu hin jiru. Abbama isaatu obsee ittiin jiraata yoo ta'e malee rakkina kana baay'ee ulfaata namatti odeeffachuunis. Kanaafuu yeroo ji'a sadaffaa kanarratti jechuudha. Maali ji'a maaliif ergitaa? Nuunillee atillee kisaaruu dandeessaa. Nuullee ji'a maallaqa namaarra miti.
ilma keenyatu nuuf erga biyya fagoorra. Kanaaf ilmi keenya ji'a ji'aan nuuf hin ergu. Gaafa ilmi walitti qabneetu siif erginaa naan jedhanii jechuudha jarri bira dalagu. Isaanuu akkas jedhanii gaafa jedheetti mulakkiin sobdaa maallaqa maatii keerra ergaa jirtaa, maatii keerra ergattaa jirtaa. Kanaaf iyyootiin sobdaa naan jedhee ture. Yeroo kana nan dhobsee na cufee jechuudha. Gaafa na cufu aqee deeme maatii kiyyaa aqee qorata jechuudha. Maal ergitee faana dubbattii yoo daawwaltiif yoo jedhee jechuudha. Isuma kana faana jaalalaan hin jiraadha ka jedhuuf maatii kiyyallee dhiise akkuma kabajutti kabaje maatii kiyyallee sammuma isaa eeguuf jechuudha. Maatii kiyyarraallee fagaadhe faanallee dubbachuu dhiise tuma yaaduutii biyyuma keessa taa'eetuma yaaduu ciniinnadhee obsee jechuudha. Inuman jiraadha garuu inni agallee nan dhiisne jechuudha. Yaanni inni duraan doorsisni sunillee egaan isatti dhufeellee waa'ee maallaqaaf na shakkii ani maallaqa ergaan jiru rakkoon jiru maatii ani bira hojjedhu ji'a ji'aan si erguu hin dandeenyu ka jedhe. Mucaan immoo ji'a ji'aan barbaade. Achi booda rakkoon ati taate sababa kanatti illee ji'a lama ga'eellee ji'a sadaffaa irratti si ergina naan jedhanii kana keessatti amma mucaan suni maatii kiyya akka mana irratti gubatu yookaan namatti bite jechuudha. Akka maatiin koo gubatan jechuudha. Kana hunda ani maallaqa koo hundumaa kana baasee ergeetan akkamitti achi geessee naganti ka jedhuuf jechuudha.